Baankilee fi dhaabbileen maayikiroo faayinaansii kamiyyuu maamiltoota isaanii irraa maallaqa akka walitti sassaabamanii labsamee jira. Maallaqa nuti guyyaa guyyaa baankii irraa fudhannu, maallaqa nuti baankii kaa'annu, meeshaa iddoo garagaraatti yeroo binnu yeroo biyya keessaa gara biyya biraa deemnu tikkeetti xiyyaara yommuu walumaa galatti jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti iddoowwan nuti maallaqa itti baafnu kamurratti maallaqni akka nurraa sassaabamuun labsamee jira. Manni kee bu'uura jireenya keetiiti. Bu'uurri kee immoo cimaa fi hawwataa ta'uu qaba. Midhaaginni manarraa jalqaba. Manni bareedu jireenyi bareedee galmaan nama geetti. Isin hojii jireenya keessanii irratti qofa xiyyeeffadhaati. Waa'ee midhaagina mana keessanii immoo duratti dhiisaa kan isiniin jedhu. Mana oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafisaa. Manni oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafisaa meeshaalee manaa kanneen akka maggarajaa, uffata Arabiyaa Majlisii, uffata siree boraatii isaa wajjin akkasumas uffata halkanii komfartii. Hagicha mana keessanii midhaagsuuf kan tolu uffata firaashii fi kan tiraasii, sufraa nyaataa fi kan bunaa wajjin. Mintaa fi saayizii fi halluu garaagaraatiin filannoo gatii barbaadaniitiin nu biratti ni argattu. Maal kana qofa meeshaalee aadaa qorii, sabaree, boraatii, fal'aanaa fi siinqee dabalatee gosa barbaadaniin nu biratti ni argattu. Meeshaalee qulqullina qaban irraa ogeessota ogummaa gaarii qabaniin hojjannee kan isinii dhiyeessinu yoo ta'u, namoonni biyya keessa hin jirree fi qaamaan dhufuun isinii hin dandamne idduma isin jirtan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Mana oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafisaa cimina, qulqullina, bareedina gatii madaalawaan hundaa iddoo tokkotti. Teessoon keenya magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko buufata konkolaataa duuba gamoo kaaffeeraanii duraanii keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa duwwaa 932 duwwaa 7 1951 yookaan duwwaa 961 duwwaa 531 22 haloonuun jira. Mana oomishaa fi gurgurtaa boraatii fi maggarajaa nafisaa. Maaf ta'e kan jiru akkasumas mootoyyuu maallaqaan namtu nurraa sabasabama. Akkamitti sabasabama, maaliif sabasabama kan jiru tokko isaa kan waliin ilaallu taasisaniin jechuudha. Roobaa Ibraahim jedhama Horoon yeroo jalqabatii guruutuutti chaanee kaafatan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa maatii keenya kan taatan ammoo viidiyoo kana laayik godhaatii nafaana bu'aa. Odeeffannoon kun namoota beekuuf dhagahuu qaban jettanii yaaddan kamuyyuu sheer godhaatii biraan gaasiin jechuudha. Roobaa egaa odeeffannoowwan kana akka ta'an kan biraa waan jireenya keenya wal qabatan waan nu barbaachisan kamuyyuu as YouTube channel kanatti eegalisiin dhiisa waan ta'eef isin ammoo hammasitti subscribe godhaatii. Nafaana baasiniin jechuu barbaada. Egaa akka jedhu kaasuuf yaaletti baankii dabalatee dhaabbileen maayikiroo faayinaansii kamiyyuu maamiltoota isaanii irraa maallaqni akka sassaabamu taasifamee jira jechuudha. Maayikiroo faayinaansii kamiyyuu tajaajila liqaa kennanii fi tajaajila diijitaal baankingii irratti maamiltoota isaanii irraa maallaqa akka sassaabanidha kan taasifame. Egaa kun kan ta'amu gurraan dhala tokko irraa jalqabeeti jechuudha. Sababni maallaqni kun sassaabamuu fi sodaa balaa tasaa balaa uumamaan dhufuu fi balaa humna harka namaatiin dhufuuf sababa sodaa balaa kanaatiif fandii sodaa balaa tasaa maallaqni akka sassaabamu taasisee jira jechuudha. Kanaaf baankii biyya keessa jiruu fi dhaabbileen xixiqqoo maayikiroo faayinaansii tajaajiloota liqaa kennanii fi tajaajiloota diijitaal baankingii kennan irratti maallaqa akka sassaaban taasifamee jira jechuudha. Maallaqa gadi isaanii dhiifamurra paarsantii tokko akka muran kan taasifame kana jechuun namni tokko baankii irraa maallaqa liqeeffate baankii haa ta'u dhaabbata maayikiroo faayinaansii biraa irraa haa ta'u baankii haa ta'u maallaqa liqeeffate maallaqa sanirraa paarsantii tokko kan ta'u kan irraa muramuudha jechuudha. Maallaqni kan galuu fi dhaabbata fandii sodaa balaa fi deebii Itoophiyaatiif kan galuudha jechuudha. Baankii haa ta'u dhaabbilee faayinaansii kamurraayyuu maallaqa liqeeffatan paarsantii tokko kan irraa muramuudha jechuudha. Dabalataan ammoo baankii haa ta'u dhaabbileen maayikiroo faayinaansii kamiyyuu tajaajila diijitaal baankingii yeroo maamilli taasisu paarsantii 5 kan kaffalu paarsantii 5 maallaqni kan irraa muramu tajaajila sana irratti isin jechuu barbaada. Kun kalabsame. Gurraan dhala tokko irraa kaasee maamila kamurraayyuu maallaqni paarsantii hamma kanaan akka muramudha jechuudha. Dabalataan namoonni baankii irraa aksiyoona qabdan aksiyoona keessan bu'aa isaa yeroo qoodamtan jaja haa ta'u ija shaniin bu'aa keessan yeroo qoodamtan paarsantiin tokko kan isin irraa murame dhaabbatichaaf kan galii ta'u ta'a jechuudha. Akkasumas immoo namoonni yeroo inshuraansii konkolaataa kaffaltan paarsantii tokko itti dabaltan maallaqa kaffaltan sanarratti paarsantii tokko dabaltan kan kaffaltan jechuudha. Inshuraansiin konkolaataa yeroo kaffalamu inshuraansii sana yeroo kaffaltanitti maallaqa kaffaltan sana maallaqa yeroo sanatti kaffaltan sana paarsantii tokko maallaqa biraatti dabaltanii kan kaffaltan ta'a jechuudha. Gurgurtaa tikeettii xiyyaaraa biyya keessaa namoonni biyya keessa iddoo garaagaraa imalanii
Tikeetii xiyyaraa yeroo bitatanitti birri 100 dabalanii kan kaffalanii jechuudha. Mallaqni kunis kan birri 100 kunis kan dabalamu sababa waan ammas ni jedhe kana sababa sodaa balaa tasaa kanaa fi maallaqni qarshii 100 itti dabalamee iddoo tikeetii xiyyaraa itti bitatan sanii teeleebirriidhaan haa ta'u baankiidhaan haa ta'u qaamaan haa ta'u iddoo bitatan sanitti dabaltanii kan kaffaltan birri 100 kan dabaltan jechuudha. Dabaltanii tajaajila yeroo qilleensaa kan sagalee fi kan daataa Itiyoo Telekoom irraa haa ta'u Safaariikoom irraa yeroo bitatan parsantii 5 dabaltanii kan kaffaltan jechuudha. Hamma daataa bitatan hamma sagalee qilleensaa bitatan sanatti Safaariikoom irraa haa ta'u Itiyoo Telekoom irraa haa ta'u egaa dhaabbanni Telekoom biyya keenya keessa jiru kanneen lamaan qofa waan ta'eef isaan lamaan irraa yoo fayyadamtanii parsantii 5 dabaltanii kan kaffaltan ta'a isin jechuu barbaada. Dabaltanii tajaajila paaspoortii fi tajaajila fiizaa kamurratti birri 200 akka dabaltanii kan kaffaltan ta'uu isaas labsamee jira jechuudha. Tajaajila paaspoortii haaromsuu haa ta'u paaspoortii badee haa ta'u paaspoortii haaraa baasuu haa ta'u tajaajila paaspoortiif kennamu kamuu irratti qarshii 200 dabaltanii akka kennitan labsamee jira jechuudha. Akkasuma immoo fiizaa irratti qarshii 200 dabaltanii akka kaffaltan taasifamee jira jechuudha. Akkuma jalqaba isin kaasee egaa kun kan taasifamuu fi maallaqni karaa kanaa kan fakkaatan karaalee biraatiin walitti sassaabamu sababa balaa tasaa balaa humna namaatiin haa ta'u sababa balaa uumamaatiin dhufuun kan galii ta'uudha jechuudha. Egaa yeroo tokko akkaawuntii keessa yeroo cheegootanii maallaqni irraa murame jiraachuu danda'a yookaan waan tokko tikeetii xiyyaraa yoo bittanii kaardii yoo guuttattanii sagalee kan tajaajila sagalee haa ta'u kan daataa wanti haarofni kun gaafitti dhufee haaraa isinitti hin taane isin jechuudha. Kana duras Itiyoo Telekoomiin dabalamuu gatii ibsee jira kan daataa kan sagalee kan ji'aa kan guyyaa limitidii walumaa galatti kana kun harkaan tajaajilota kennu kamuu irratti hamma kaffaltii baay'ee tokko ol kaasee jira baay'ee tokko dabalee jira jechuudha. Ammas karaa kanaan dhufee jira baankii irratti taasifamee jira jechuudha. Kuni parsantii 5 jechuun baay'ee guddaadha. Keessattiyyuu karaa tajaajila qilleensaa daataa fi kan sagalee irratti isin jechuu barbaada. Egaa labsiin kun kan baay'ee dhiyoodha garuu hojiirra kan oolu kan qabu kan jedhamee ba'amee gurraan tokko jechuun guyyaa 20 wayii dura jechuudha. Kanaaf kun kana ta'uu isaa beektanii akkaataa kanaan akka hubattan isin jechuu barbaada. Dabalataanii dhaabbileen boba'aa galchan boba'aa dhiyeessanii boba'aa litirii tokko irratti qarshii tokko akka dabalan akka kaffalan taasifamee jira jechuudha. Egaa kunis sababa boba'aa akka dabaluuf taasifamu keessa waan tokko ta'uu danda'a. Maaliif dhaabbileen boba'aa galchan qarshii tokko kana sababa godhatanii hawaasa irratti lammii biyyattii irratti gatii dabaluu danda'ani. Kun waan baay'ee tokko shakkisaadha. Boba'aa biyya keenya keessatti haa ta'u biyya kam keessattuyyuu biyya keenya keessatti boba'aan dabale jechuun tajaajila kamurratti meeshaa gurgurtaa kamurratti kan nyaata dhugaatii kan uffataa walumaa galatti tiraanspoortii kamurratti gatiin ni dabala. Maaliif meeshaaleen qabu tiraanspoortiidhaan iddoo iddootti kan socho'anii daldalan tokko iddoodhaa gara iddootti meeshaa bitee kan geessu boba'aadhaan waan ta'eef boba'aan dabale jechuun gatiin kamuu akka dabalamu beekamaadha biyya keenya keessatti. Kanaaf sababa qarshii tokko kana qarshii tokko litiri tokko irra qarshii tokko jechuun baay'ee xiqqaadha. Litiri tokko irratti qarshii tokko isaanitti kan dabalan gatiidha kan dabalame duun taane sababa amma kaafame kanaaf qarshiin tokko akka kaffalamu taasifamee jira jechuudha. Kun kanaan ta'uu isaa akka beektan isin jechuu barbaada. Kanaaf tajaajiloota amma isin kaase kanaaf kanneen biraa baay'een hamma 15tti kan siiqan irratti gatiin dabale duun taane sababa tajaajila sanaatiin tajaajila isaa waan fayyadamaniif maallaqa akka kaffalanidha kan taasifame malee daballii gatiitiin miti. Fakkeenyaaf boba'aan irratti qarshiin tokko akka kaffalamu kan taasifame kun gatii ittiin bitamu irratti qarshiin tokko dabalame jechuu osoo hin taane waan tajaajila kana fayyadamee fi waan boba'aa dhiyeessee fi qarshii tokko akka dabalamu taasifamee jira. Kana qofaa miti daldaltoonni meeshaalee bitanii meeshaalee galchan irratti akka dabalamus taasifamee jira. Namni tokko heeyyama daldalaa yoo baafatu heeyyama daldalaa yeroo haaromsu akka kennu akka kaffalu taasifamee jira. Sababa kanaaf fakkeenyaaf tajaajila hayyama baasuu hayyama haaromsuudhaaf mootummaadhaaf kaffaltii kaffalamtu jira. Kaffaltii duraan mootummaa kaffalu sana irratti dabalee ammas parsantii 2 akka dhaabbata kanaaf dhaabbata fandii sodaa balaa tasaa kanaaf akka galchuus ibsamee jira jechuudha. Qarshii 1,000 kaffalu yoo ta'e parsantii 2 irratti dabalee ammas dhaabbata kanaaf
maallaqa akka kaffalu taasifamee jira jechuudha. Walumaa galatti nuti beekuu qabnu maallaqni kun kan sassaabamaa jiruu fi yookaan maallaqni kun kan kaffalamaa jiru tajaajiloota nuti fayyadamne saba tajaajila sana fayyadamnee fi kan dabale malee dabalii gatii kan boba'aa irratti meeshaa irratti eeyyama daldalaa paaspoortii irratti gatiin dabalamee waan akkasiitti miti. Maamilli yookaan lammiin tajaajila kana fayyadamu dhaabbata kanaaf maallaqa hamma kana akka galchuudha kan taasifame isin jechuu barbaada. Egaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabdee isin kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana wantoota ni galatuma galanni keessan dachaadha viidiyoo raanaatiin hamma walitti dhumtu nagaan naa turaa isin jecha amma sirra deebi'uudhaan namoonni YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalama. Baay'ee.